أين ما أنت بريء سجى سنة يتبونا هنگسي أستمو أنت دوسي جنان دراية كمان دي أنا أتي مقولة تومي وبرزة خينيا حياة بريدة على مفيدة أنا أسرع كوميونيتي جل توري بحرك أبسيسين توري كأمان اللي أكاد لقي دبسو في تيمي ترى أمل اللي قرتي أتي اللي رنو جبات كتي واني اللي Ani كيس اللي amma أتي اللي formii ammumaan tana imeela isarratti ni beeka. Imeela isarratti formiin ergaa fi isin wani naa gootani laal amma wanni kun protection beek laal protection jechuun nama tokko lubbuun oolchuu nama san baraaruu du'arraa wannumti UN dalaga amma wanni kun waan yeroo wallaahi ani durri faddeetti galee hin dhageenye dhimma kana osoo hin dhageenye haga ammallee silaa furmaata tokkollee taatu waggaman danda'u inni godhaa fi amma wanni barbaachisu nin ergaa fi foormuma san yeroo guutamtu dhugamaaf dhugarratti waan hundaa jechuudha. Koomaniitumarraa firmuma qofa barbaada chaabbaa san booda koomaniitiin asii irra faramnaanii fi ni danda'ama. Warri kanaatis akkasumatti irratti haa dalagu bakka nasiibni isaa geesse haadha kumcaan kun akka lubbuun dhaqqabamu irratti dalayna inshaallah. Wallaahi billaahi iddoo waan namatti dhagahamu beektaa. hedduu galatoomaa Abu Sabrattiin atillee waan kanaan hun godhafi jazaakallaa khayr wallaahi. Galatoomi. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Biyyoon nagaan dhufte har'a hajaa jabduun nu harkaa qabdeetis ishee dila kana si goone. Abu Sabrattiin si ibsa. Anillee deebiitii keessatti si gadi ibsaatii dhaggeeffadhu Abu Sabrattiin itti ibsi ana boodeetti himaaf yaa okay. Itti fufi Abu Sabrattiin. Abu Rashidaa keenya haadha keenya kabajamtu wanti akka gartee sirratti sheer godhu namoonni baay'een nu taasise keessaa obboleessi keenya kana biratti argamu obboleessi keenya adiyoota nama sirrii keessatti lubbuudhaan dabre inni shifeera obboleessi keenya Bilaal haa kidame sanillee shifeera isaan lachuu shifeera baajaajii wal beekanii wajjin jiran ture akka carraa ta'ee guyyaa san gartee isaa fi Bilaal bakka san jiranii sa'aata akka ture wal arganii yeroo gartee Bilaal du'u san achi bira ture Oromoorraa haa ta'u Arabarraa nama ragaa ba'u dhabanii inni ammoo garuu sodaa lubbuu xiyyaati jecha haqa obboleessa kiyyaa kan irree dhugaa gisee nagaati wajji haasa'u ture san amma inni na bira akhiraa deemee jira. Eefa inni dhahamee yeeratee gartee feeti boodarrallee baadiyyaa keessatti dhahanii akka lubbuun keessaa baatu ta'e kana dhugaa isaa hin dho'isu jedhee lubbuu isaa kannee ragaa bahee jechuudha. Osoo namni hundi isa dhoofu abadan obboleessa kiyya dhiiga dho'isu jedhee ragaa bahee mucaan. Ragaa bahuu kanarratti mana murtii sana irratti dhiyaatee faayilli isaa kannamee maqaan isaa kannamee inni achirra jira uummanni gartee mucaan inni irra ragaa bahee kun baladiyyaa jedhanii warra baadiyyaa irraa fi iddoo garaagaraa dhufanii suuraan isaa kaafamee jira isa kana ajjeechaa barbaadan. Biyyatti illee inni nagalchaa waan biraa naaf dhabbanji'ee jennaan biyyatti illee galuu hin danda'u mucaan kun jechuudha. Kanaaf lubbuu isaa baraaruu irratti miidiyaa irra gartee sila as dhufuullee hedduu ulfaataadhaa ture na durallee faayifoksiitu godhee akka inni gartee gara san deemullee anumaatu inni na dhufnaan lakkii dura biraa miti meediyee bu'aa kan akka sillaalee lafarratti ergee ture gabaabumatti amma wanni nuti barbaanne obboleessa keenya kunoo akka ati gartuu faana na biratti argama lubbuu isaa baraaruu biyya tana keessaa baasuu irratti Oromoon dirmachuu tan godhuu qabaa eeka mucaa kun ta'e booda ammoo bara akkanaa jennee boofurra osoo inni lubbuun jiru hatta jechuudha har'a osoo inni gartee bakka gartee kaafee fayyadaman nyaata gabbihee jirutti itti dhufanii jennaan hara seen wallaalee natti dhufe jechuudha mucaan kun manatti natti dhufe mana fiyyatti. Abu Sabrattiin akkam na goota naga biyya nagalchiitamoo mee akkam na goota jiru mana fiyya natti sanii qabadhee asiin beeku mee yaadamaan nu qannita. Ummata Red Cross kan Toronto jiru ittiin dhaqaa dokumentii keessaan na ergaadha. Karaa rispoonsarrii haa bitamuu fi hojjaamu ta'es waan hin danda'u ittiin guutaa fi bahuu qabaacha keessaa nagayaan isinillee galatooma ammoo amma baajaaj dalaguun fi gabbahuun illee irraa ooluu qabdi. Bakka uummanni barbaadee harkaturraa if dho'isuu qaba. Amma baasuun karaa UN'tiin malee kaan wal gargaartii ni beeytanii yoo eerpoortii nagaan dhaqallee inni akkam baane beekamaadha. Poolisni shurxaan waliif ni qabanii isaan hedduu wal jaalatan na fakkaata akka keenya kanaa. Rashida akkasii miti shurxaa miti. Wanti isa amma isa rakkisu gosa gurbaa hidhamee saniiti malee
shurxaa fi mootummaa maalii miti. Gosa gurbaa hidhameetu isa ajjeesuu fi isa barbaadu jira. Gaafa inni ragaa ba'uuf waajjira poolisii jiru obboleeyyan mucaa hidhamee sanii suuraa kaasatanii deeman. Ammas warri isa barbaadus warra gosa gurbaa saniiti malee uummata shurxaaf maalii miti. San ba'uu ni danda'a yoo namni waan kana ka godhaniif ta'e gara ispoonsaraatis ta'e waan kan mootummaan isa deeggaraa jira bar mootummaan nama deeggaruu baay'ee. Malee gosa gurbaati uummanni gosa bal'aa qaban as keessatti nama tokko isaan jalaa miidhame jechuun gosa guutuun sitti yaa'an. Amma warri isa barbaadanis jara gosa gurbaati malee mootummaaf ragee barinni mootummaa biratti argameetiin. Kanaafuu kan mootummaa rakkoo hin qabu. So amma nuti rispoonsara daddaffiidhaan akka inni achi keessaa baraaramuu kanatti bobba'uu qabnaa jenne. Akkasimi? Guruppii san akka wanta godhaniiti dafee bahu san daddaffii san danni saniif. Laala. Inni amma furmaanni isaa biyya dafee as keessaa bahudha. Guutumatti bakki itti bahan bar biyyuma teenya tanaa yookiin ammoo karaa biyyaa yoo deebi'es dhimma biraati beekadha. Kanaafuu rakkina keessaa bahee biyyarraa as dhufee miire. Waan kana taateef haruma Kanadaadhaa yookaan Ameerikaatti akka bahurratti hojjedhaa dirreetti akkas goonaati. Akkam jettan? Akkasii. Rispoonsarri nama tokko magaalaa Torontoo keessatti 16,000 liistii isiniif hin erga. Edmontanii fi Kaalgarii 10,000 kaan 12,000. Akkas. Kanaafuu yoonii fi harkannee ani waan hin danda'u ittiin ida'aan jedhe karaa rispoonsaraan. Koominitii keessa nama jiru malee oggota kanneen fixadhaa. Oggota kanneen fixadhaa. Koominitiin firii gargaaruu hin danda'u qoye. Wallaahi sila akkam jaan. Akka jaaniin nama dhibalaala akkasiif akkanaa'u. Wanni gootan koominitiin firii si gargaaruudhaaf warri danda'u ni jira. Jara san itti dubbachuu qabna. Garuu akka ifi fadhanitti beeytee sossoo'uudhaaf wanna qaba miseensaa jira, teessoo irra taa'uu jira, itti waan kana voot godhanii hayyamuu takkaatu jira. Akkas na fakkaata kuni yaaduma kiyya. Irra sablaan ammoo 10,000 ka Kanadaadhaa waliin baasaatii mucaa kana daddafaa baasaa yoo kajaamu ta'e namoota muraasa qofaaf baasuu danda'a. Namoota muraasa qofaaf baasuu danda'a. Wanni kana godhan ijoolleen teenya ta miseensa keessa jirtu. Miseensa ta'uu qabdaa beekadhu namaa rispoonsara godhuudhaaf hawaasa keessa jiraachuu sirra jira. So ijoollee hawaasa keessa jirtuun dubbisa. Asiin dura yoo yaadattaniif yookaanuu Mubaarak Musammaa baafna jennee namoonni hedduun ballama naa seenee as jalallee jiraattan dhiifa manaa godhaa waan dhugaa ta'eef dubbachuun qabaa. Ballama naa seenanii obboleettii teenya takka qofaatu xalayaa guutuu natti fide. Malee jarri kaan bilbilaanis natti hin deebine oggoonti bilbilullee hin kaasan. Ballama kijibaa namaa seenuurra ilmoon namaa yoo hin dandeenye aboo rabbiin si haa gargaaru jechuun gargaarsa guddaadha na biratti. Kanaafuu nama 5 nu feesisa. Yoo nama 5 bira dabaree nama 10 nu feesisa. Yoo nama 5 ta'e 2,000 kannaa fi yoo nama 10 ta'e 10,000 kannaa achirraa eegalaadha. Gurbaa kana maallaqa keenya akkuma eegaanii dhufa. Sabra outside. Kanaafuu ani kana niin godha. Ballama niin godha kana. Kanaatti haa bobbaanuufi. Dirqama kuni yooni figaa gunni du'e kafanaaf maallaqa oli buusuu qabrii isaa bituu kanarratti bobba'uurra nama qacaleedha. Nagaa naa bahu isinilleen osoo dhibdee keessa jirtaniiti isaaf rakkattanii namni as jirulleen rakkachuu qaba. Ameerikaan raayis ta'u asirraayis ta'u wanni isa dhaqqabaa kana qofa. Ballama anaatu mallattee isaan san hin daleeni. Silaa daleedee Mubaarak Musammaatiif naa daleeti. Dhugaa rabbiitiin isiniin jaa. Akkas haa goonuu wal jalaa akkasitti namni haa bahu. Maalee inni kun booda ni deebi'a ja'amaa yoo deebi'es deebi'ee yoo hin deebinellee rakkoo miti. Inni nu baatii 3-4 dalagee maallaqa akkasii ni fida. Nagaan rabbiin achi keessaa isaa baasu haadhallee boochisin. Isinillee isinin nu geessin lama dhabina tokko rabbiin nurraa fuudhee
waan godhuu danda'aniin jiru. Kanumaan ani isiniin ja'a baga sheerna raggootanii galatooma waan irraa feetan harkadha. Kanumaan ja'a. Galatooma iddoo Sabirtiin asirratti yeroo takka amma harka shanirraa harka tokko isiin hanqa dandeessutti waan dhugaa lafa nuufisee rabbiin umrii si haa dheeressu. Waalaikum salaam yeroo takka muutii qabadhu. Isiin harka shanirraa harka tokko wanta jettee jirti. Dursa atis mee gama keetiin gurubii keetiirraa akkamii dhiyeessuu dandeessa? Harki lamaa asii yoo ba'e itti fufuu ni dandeenya. Bilibeeta dursa atis achi jirta. Faamiliidha. Barbaadu isinirraa Abu Sabraddiin irraa waraqaa koomaniitii malee waan biraa takka irraa barbaadu tikeetaa waa mara mataa kiyyarraa wanni ani irraa barbaadu Abu Sabraddiin fa'aa koomaniitiin qofti akka achirraa irra farramtuuf ispoonsara san jechuu koomaniitiin kaayiroodhaa jechuudha achirraa mucaan kun sekuriitii sagaleen kee ukkaamamaadha. Irfoon yoo qabaatte baasimee dursa. Irfoonan qabu hin beekne garuu silkii waan taate. Okay, mute godhiti dibani. Mute godhiti dibani. Yoo isin hin dhageenyaan dhagaatiin jiraatti haa fufu dhiisa waan gaarii jechuun jira. Dhaga'u jirra. Yaa namni bakka irra deebifa. Hai dubbadhu tuusaa kun amma sagaleen itti bareeddu dubbadhu. Ni dhagama. Ni dhagama itti fufu. Okay, ani wanni isinirraa barbaadu waman siin jeessanii koomaniitiin mucaan kun sekuriitii dhugaa qabaatu gajjabeessitee waraqaa xalayaa barreessitee fi chaabbaa irra dhoottee farramtee as erginaani waanuma takkittii san qofan isinirraa barbaadan jeen. Waan asii ammoo responsibilitii hundaa wanaatu fudhata. That's it. Hagasuma. Ammoo Taaboo Rashiidaatu jettu tunillee yoo kataatu taatee dura Taaboo Rashiidaa milkaa'e waan Taaboo Rashiidaniif qabdi annin godha. Waan ishiin gootu sanaan isinin godha waan danda'u. Eessa jirtaati bareedaa fi? Ani Awustiraaliyaan jira Meelboorn. Meelboorn Awustiraaliyaa jirta. Amma koominitiin rispoonsarri Awustiraaliyaadha hagam takka deema amma? Akkanaa kun gaama koominiitiin achii barreessinaan emergensumaa miti waan akkanaa kana silaa koominiituma malee murteessan asiis koominiitii irra farramsiifnaaf achiillee koominiitii irra farramsiifnaaf piroosesa isaa garuu hin beeku. Maybe bareedaa ta'uu malaa jechuu ammoo lachuu keessanis yoo ta'e ani waan ati gootu san isirra qabee kan ka'eetis ni godha yoo kana ta'es lachuu jechuu chaansii lachuu mokkorree fi harabbi keessaa fideef harabbi dura fideef haa mokkoratuun jaan. Waan bareedaadha. Awustiraaliyaan koominitiin rispoonsara godhuu osoo hin taane parsanaalii godhuu dandeessa. Parsanaalii godhuu dandeessaa garuu koominitiin akka dafee inni siif wanni godhu emerjensii akka ta'u waan akkanaa kana sii galee protection waan ta'eef koominitiin godha sii farramte ka parsanaalii sanni caalaa jechuudha. Okay, simply leetaraati jette kana anaatu looyera bira dhaqee akkaataa itti katabamu katabsiisee isaaniif ergaa isaan irratti mallattoo haanuu godhani. Yookiin atilleen Awustiraaliyaa irraa akkasitti katabsiisii ergi. Maaliif nuuf barreessaa jechuun isaanis barreessaniituma irra mallatteessanii Abu Sabraddiin fa'aa akka laaffatuuf nuti barreessinee xalayaa san urgentitti isaanitti ergu. Isaanis printii godhataniituma akka wanni heedleetara koominitii achii gubbarra godhanii mallattoo qofa akka taatuuf akkasitti jarjaranni ta'a jeetiniin hawwii qabaan. Yaa lachuu sanis godhee ammas yoo Kanaadaa taates waan namni kan ofirra qabu keessaa nam tokko ta'e ani nama naaf barashida yoo nama lama sadeen namni biraa itti argamnaan sanis ni godha sanis godhuuf qophiidha inshaallah. Dursa laal Awustiraaliyaa yoo ati jiraattellee information asirratti hin qabaa. Dispoonsirri Awustiraaliyaatti qoni jabaata akka Kanaadaatiin miti. Mucaan kun emergensiidha. Ani akka Kanaadaa irra jiran fakkaata. Waan hubannoo hedduun keessa beeka waa'ee Awustiraaliyaa kana. Hedduun achi qaban nama Keeniyaas illee 98 irraa hin jalqabee Keeniyaa tureetti amata 20 dura jechuudha. Sirriitti hin beeka waa'ee Awustiraaliyaa jechuudha. Haruma Aburshiidaan jette kana yoo lama if qabdanii namni sadi barbaadame kaanis akkuma ta'e guunnee wanta godhuu qabna. Amma isin akka dolaara Ameerikaa yoo jijjiirre naannoo 6,000 dhufan fakkaata. Dolaara 6,000 500 akkas dhufan fakkaata.
اوكي اراكم isin amma سؤال كده percentage. ثاني سديت كده كم سديت مصطفى Okay. مالي مصطفى أنا بريجي أنا بنكتب دبشان مصطفى خرب كاتب ميتين فدتو دبلا ما بشان تمخن دوكيمنت جانيني واني إسا سليفين إرجع information إسا so sanirratti kuma kudhan kan wanni dha yoo kaalgarii irraa arganne ani miseensa kaalgariitii miti ani miseensa torontooti fi hedduu qaaliidha. Kanaafuu kan miseensa kaalgarii sanirratti bobbaanaa jechuudha. Haa immoo ka ta'u ta'e nama achi jiru kan agartee dukkaana kiyya dalagu tokkotu jira miseensa nama saniin mallatteessii jedhaan yoo naa hayyaman yoo nama biraa dhabee jechuudha. Malee karaa asiititti irra laafaadha. Laafaadha ta'uu osoo hin taane urgent letter kanaa wajjin walitti qabanii guni fi inni interview dhaqu yoo geeffatee yookiin ammoo asirraa itti dabalamuun tahee dhugaadha isfaas wanidha ni daddafa. Austraaliyaa xiqqashoo ni harkifata. Ijoolleen tan goote ni jirti. Waan san ta'eef jecha namni lama yoo kan 4,000 kennuuf ta'e 6,000 gaadachiifi samii waliin dadhabanii namni biraatis ittiif qabee haa godhanii ani rispoonsara Kanadaadha jala deemee karaa kiyyaan ta'uu karaa ijoollee biraatiin akka naa mallatteessanii godhan ta'uu qabsiisnee ni goona. Kana qofaan isinii godhuu danda'a waan biraa rabbiin nu haa gargaaru. Galatoomi kun waan guddaadha. Mustafaa nama. Okay, yaa isni jira. So wani jechuu barbaadu waan kana ispoonsarri Austraaliyaallee Kanadaallee waan kana warra ispoonsar godhu kana gaafattanii wanni waan emergencyidha hagam takkatti nama kana dhufuu danda'a wanni waan lubbuuti waan ta'eef gaafattanii osoo lamaanuu yoo har'a faasitee irratti fokus gootanii gaarii jeeti yaada anis akka nama tokkotti namummaadha nama kanaan hin beekaniin gargaarii jeeti yaada kanaafuu yoo karaa yoo niitiin ta'ellee yoo nillee dubbistanii qaamaanis ta'ee bilbilaanis waan kana wajjaa soitanii osoo karaa irra bareedaa ta'een karaa irra gaarii daddafii ta'een osoo gootanii gaarii jeeti yaada. Waan kanaaf Kanadaadha wanti furmaanni bas kabiraa hedduu tura. Abdi waan karaa Kanadaatiin isinii hima. Urgent or not urgent, you follow the policy. Policy isaanii siifirraan siqan siittii sin siqan. Maaltu daddafee fida? Fulli maallaqa yoo rispoonsara itti goonu san lafa keenye inni piroosesuma uummanni kaan itti dhufa. Kasanirraa asii maal godhuufii qabnaa haa jiru. Hanga inni rispoonsarri isaa bahuu bakka dhufatutti akka jiraatu isin warra achi jiru itti bobbahu isinirra jira. Yeah, maybe you dandees naannoo jiraatee jiraachuu. Urgent waan jedhanii isa jijjiiraniif hin jiru isin jechuu fedheeti kana jala sararaa hin godhamu. Argentiliin hin jiru beekama. Asirratti ammallee waan Kurbanni dura hanqaa godhamuuti reefus dubbadheetiin ture naannoo uummanni taargeeta irraa dhabamu zaat asseet dhume taargeeta isaaniirraa naannoo inni isaan itti barbaadan sanirraa dhabamee gargaaramee jiraachuu kanuma. San qofaas miti akkasis gochuun bar rakkoon qabu namni kun yeroo jalqabaa dalagateetiin jiraata bakka Oromoon jirtu Oromoo nyaatee jiraata naannoo Oromoon jirturraa fageessinee bakka biraa kenni maal dalagee maal nyaata gurbaan kun. Kanaaf akkuma ta'etu suni garuu waan kana qofa gochuu fi dhamma furmaanni irra caalaan kan jiru jechuudha. Saa dhugaadhaa yaadni keessanis haga duraa yoo heddummaatee baatii jaha. Yoo heddummaatee ogoonni fi maallaqa guutuu guu kannitee faayilaa wajjin guu ollee ta'e bultii 60 hanga bultii 90 jaha. Nuti 120 waa goonu fakkeenyuma baatii jaha jaama. Baatii jahan sanii if qabuun eeganurraan oolamin nuti 5 warri if qabe kuni waan inni nyaatee erguu fi dirqama na fakkaatire. Rakkoon qabu. Akkasii inshallah Abu Sabraddiin follow naa deebisi barakatii bilbila saleen hin qabaa waan kanallee amma dhagee keessan isin dubbisa nu bira salaata subiitu ga'u jira masgiidin deemuuf deema bakka yeroo gaarii qabaadha. Follow si deemsee jira bilbila Aborashita illee qaba Munir si taanee walitti dhufneetiiti. Waan sila agartee anillee waan as keessa agartee koominiitii barraa'uu danda'uu fi kana yeroo xiyyaarraa qoodee fi hammaan dandee jala deemee akka inni akka barreessaniif dhiibbaa hunda waan danda'u hunda ni gargaara.
namni kun nama gartee natti dhufee yeroo ammaa kana mana na dhufee kanaaf nama gartee lubbuu isaa bakka bu'ee dhabe hatta waan isin orroo anatu karaa irraa kan kanaa jettee hanqaa isaan dispoonsara godhanii fi orroo kana naqiini yoo inni yeroo gadi bu'e orroo lakkoofsa takka tokko anatu karaa hanqaa namoonni biraa ammoo namni carraa gartee ispoonsaraa kana gargaaruu hin dandeenye garuu mucaan kuni duraan shifeera nama dalagatee mataa isaa dandeessee jiraataa jiru. Maa doolaara 50 takka hin taane maa doolaara 100 takka hin taane namni tokkoo fi lamallee hin taatu amma gartee dhimmi kun gartee inni ispoonsarii godhamee fi as keessaa bahu maqaa isaatiin ergaa fi bilis gargaaraanii hanga gartee warra kun namni kun gisee gartee waraqaa isaa kanarratti qabee namni hamni muraasa tokko ammoo gabbahuun ta'uu alatti yoon gabbaa jee akkuma inni kaawaa dhaqee namni tana achitti dhufanii har'aan tana sawwasanii tigaanatti dhufe mucaan kun. Namni kun mucaan kun waan hedduu ammas na gammachiisu keessaa osoo gartee akkas tahee jiru naannoo mucaan jibbees baganduma san manni mubaarak galoo jechuudha mubaarak musammaadha. Halkan san moskootaan seenee osoo nan jiru mucaa mubaarak musammaa mubaarak illee yoo dhabame gartee mucaan isaa gartee lubbuudhaan baduun qabu jee moskootaan nama seenee keessaa nama tokko nama seenee isaaf san baraadha. Wajjin achi baanee osoo mubaarak musammaa mana hakimaa tokko mana hakimatti deemuu jiru makiina wal duraa booda baanee shuuxaadhaan gartee karatti poolisiidhaan qabamnee nu fattashanii hanga kiishi isaa guutuu fattashanii uffata isaa kuunfatanii bakka silaa gartee manni tukkubate kana dawwalanii addaan baafatanii sadarkaa miqaa keessa dabarreeti anaa fi isaa fi mucaan gartee abbaa ijoollee shanii san jii Hamzaa jii san keessa dabarre. Kanaafuu yaa obboleeyyan kiyya an takkaa as gubbarra dhufee nama isiniif fidee isin waywaadheen beeku. Garuu immoo efa inni du'e jee hidii xuuxuun faayidaan hin qabdu wanni dhuftillee dhuftu hawaasa gartee bal'aa qabna. Ani sagalee yoon ta'uu dandee gartee kana caalaa isaa waa guutuu danda'u jiraatu ganna fide. Kanaaf obboleessa keenya kana warri kaan warri arraan tana haboo teenya Rashidaa dabalatee obboleessa keenya Tuusaa dabalatee warri yaada gartee on namatti horu abdiin utuu kana nu fannitan lama allama kan rabbiin jazaa keessan addunyaa irratti olaafu. Ammoo namni biraa kan dandeessan qarshii 50 maan ta'anii tuphatinaadha. Namni kun nyaatee dhugaa duraan baajaajiin gabbee dalagataa amma immoo lubbuu isaatii sodaatee fi qaama fiigaa manatti natti dhufe gargaaraadhaan isin jiru barbaada inshaallah barakallahu fi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warri amma waan waciidhaaf ta'u waan akka kun mana keessa dhokatee ta'a waan ta'eef waan itti sila fayyadamuu danda'u dandeettan waan xixiqqoo amma godhaa fi kaaniif Haboo Rashidaa kun Ustaaz Absabradiis har'a qofaa miti Booris yookaan Iftaanis deebisanii bananii waan kana akka guutuu gochuun dirqama ammaaf garuu namni rabbii laaffisee dandeettan waan san godhaa galatooma. Ustaaz yaani ganamallee birraa bilbilee ture mucaa kana akkuma viidiyoo isaa miidiyaa birraa irra argeen. Wallahi hedduu akkanatti dhagahamee garuu homaa godhu humna akkasiillee qabaachuu baadhu hamma danda'etti hamma hojii kiyyarra jirutti kiraa manaa irraa danda'a inshaallah. Birraa bilbilee fi ture kana. Wallahi hirribni dhufuu dide cinqiin biyya namaa kanaan garuu amma yoo namni du'ellee baay'ee booyaa hin jirru dura ijoollee akkasitti garaa jabaataniin jedha amma garaa jabaan garuu wallahi aga sagalee wanta inni haasa'u san argeen namni akkanatti dhugaarra dhaabbatee lubbuu ofii dhugaaf wareege wanta biroo osoo hin taane dhugama isa irraa dhaabbachuun isaa iyyuu namni dhugaarra dhaabbatu sun dhabame dhugaan ta'e bakka mara wanti baddeef dhugaarra dhaabbachuu dhabuu lubbuu dhaabichaa laallee Rabbiin sodaachuu dhiibne dhalli namaa kun kana duubaafi maanna godha maannaan jedha jechuu irratti dhugaan hedduun badde an hammas keessa jirutti wanta danda'een inshaallah isa cinaa dhaabbadhaa in kafalaa fi kiraa manaa amma irraayyuu yoo dandeettanii birri kumaa kennitanii feetti isinii kenna ji'a irratti waan guddaa biroo godhullee dadhabu inshaallah. Assalamu alaikum. Hedduun hin galatoomne wallahi rabbiin rakkoo cinqii addunyaa irraa jalaa si haa baasu. Namni baqataan kun yoo guyyaa tokkollee wanni jee ani amma wanni hedduu na yaachisu ni beektaa tasa akka ala gabbee osoo inni akkana waywaataa jiru arabni kun hundi isaa bifti wal fakkaatti akkana keenya mati addaa hin beektu nuti baqataadha tasa yoo mucaan kun waa ta'e boru maaliin ja'aa waan jiru tokkaatutu akkan gara miidiyaa dhufu na godhe inshaallah galatooma. So kana dhugaa godhe nama jiru gaafuma jinni jiru.
nama wal gurmeessitanii warra koominiitiitiin UN irra dhiibbaa godhuu koominiitoonni teenya irra walii galanii hojjechuu mucaa kana jechuun afaaniin osoo hin ta'in sirri koominiitoonni teenya irra hojjetanii mucaa kana sirriitti as keessaa yeroo gabaabduu baasuu qabanii UN ittillee koominiitiin beeksisuu qabdii hawaasni illee eeyyama gaafatanii mucaa kana isa lubbuun hafe kanaafillee UN afoo hiriira bahuun dirqama akka waraqaan gara UNiitiin kara laafaan dhumatuuf itti koominiitoonni eeyyama UN irraa fudhatanii hiriira achi afoo bayanii mucaa kana osoo furmaata godhanii hangaruu guddaa irrallee hin beeku wanta natti fakkaatti dubbatu. Wanta kana dasiibaa isaa qoroo teenya koominiitii biyya tanaa fi UN biyya tanaa abdachuun waan abduudhaan gadde zaahiraan dirqama argachuun qabaa jee akka nama yaadeeti waan si hima. Osoo hin taane chaappama saniifuu jedhe chaappama sanurraa argachuufu. Sani hamman dandeetti jala deemee waan rabbiin alaafisee hamman dandeetti dubbisee akka barreessaniif yaaliin godhaa. Garuu immoo koominiitiin biyya kanaa fi UN hedduu ulfaataadha dhugaa dubbachuuf asirra taa'ee yaani kana joon barbaadu hawaasa kanaa wajjin jiraadha as keessan jiraadha waa hedduu takkaatu dhugaa walitti himuudhaa fi har'a immoo wanta kan isinirra joo barbaada guuta kana jecha kiyya dhaamsa kiyya xumuraa. Uummanni Oromoodhaa. Dhaamsa kiyya xumuraa ani Abu Sabardiin waan diiniitii fi wantoota garaagaraa yoo ta'e malee dhimma gartee akkanaa kanaan takkaas gubara miidiyaa gubbaallee fideen beeku irraa haasoo hin beeku. Garuu immoo wanni na fide mucaa kana anillee ragaa isinillee ragaa rabbillee isinillee ragaadha. Osoo inni akkana waatu yoo waan takka ta'e seenaan akka isinirraa hin baane beekaa hundi keeyyaatti gaafatamuu irra jirraa kana qofa beekaa. Ani waan inni irraa akka kun qabu obboleessa Islaamaati ilma Oromooti waan gartee danda'uun as dhufee osoo nuti kana jennu osoo dhimma kana akka laaffifnee akkanaaf kana goonu beeki rakkoo osoo fira godhatuutii fi rakkoo waan biraatii fi lubbuun ammoo adda ka isa rakka mucaa kun waraqaa guyyuu qaba waraqaa mataa isaa qaba keezii mataa isaa qaba nama shifeeraa dalagatee jiraata rakkoo gartee ittiin kijibee jiraatu barbaadu hin qabu gabaabdumatti silaa osoo akka nama biraa fi aan miidiyaa irra fidee raanaas waan isin hima garuu immoo osoo waraqaas qabu osoo gartee dalagatuu danda'u rakkoon gartee obboleessa kiyya hadu'e dhiiga isaa dhooysu ji'ee ragaa bu'uun isaa immoo ajjechaadhaaf isa saaxiltee jirtu har'a mana keessatti ofee yoo akka tasaa gabbihee waan akka ta'e immoo duutii gusan du'e du'a lammaffaa jechuudha. Kana qofa akka nu hubattanii barbaada galatoomaa ayyaata kiyya xumuradhee inshaallah birallee irraa deebinee irraa dubbannaa yaada qaba. Sawanaatti fufaa dhaggeeffadha isin hundinuu. Ani akka nama tokkotti akkuma soo waan jette soo barasheedhaan jette ispoonsarii karaa Austraaliyaas ta'e karaa Kanaadaatiinis yoo eegalamuuf taate inshaallah anis akka nama tokkotti yoo nama shaniin taates kan tarmaaleetiin jira wallis taatus kan isaan jira deebii ammaasiis immoo isinis warra achi jirtan karaa koominiitiinis ta'e karaa isaaf karaa UNHCRs ta'e karaa hundaanuu jala deemtanii waan kana beeksiftanii namni kun waan akkanaatti saaxilamee jira already isaanuu ni beekanii waan kana suuf furmaata barbaaduuf bareedaadha. Deebii kasanirraa hafte immoo ispoonsara kamtuu faastidha karaa Kanaadaatiin immoo karaa Austraaliyaatiin immoo kamtuu irra faastidha lamaanuu hunda keessa dabartanii osoo irra fokkos gootanii gaarii jedhe yaada. Yaadni sadaffaadha yoo jiraate innis namaa kana namaan beeku akka inni karaa manaatiif waan nyaatuuf nin gargaara kun namummaadha. Deebii yoo danda'ames naannoo sanamman tana silaa isaanuu ni beekan naannoo maatiidha. Nama kana yoo barbaadan isaan nama jala godhan ifii barbaadu baatanillee hoteela isaanii arabni waliif garaadhaaf akka keenyaa miti. Nama kana namni kun bashiishaa fayyadama mana nyaataa deemaami. Nama kana suuraa isaanii kannanii fi nama kana yoo agartan dawwalaadhaa jechuu ni danda'anis. Isaan qofa firraa eeguu miti. Jara sam qofa firraa eeguu miti araba nama waan kana mana nyaataa qaban isaan suuraa isaanii kannanii suuraa isaa kannanii fi nama kana yoo agartan dawwalaa yoo jedhanii bakka barbaadee dhufanii waa godhuu danda'an gaafa san bu'aan qabdu nama jiru gisuma jiru bu'anii. Manarraa bahu nyaata onlaayinaan xalabatuu danda'a mana taa'ee nyaata xalabatee mana keessaa wal hin baane guyyaa gartee dhimma gartee waan barbaachisan anillee ni gargaara si galee namni dandeenye hangasitti gartee sappoortii godhuu qaba mucaa kana. Jechuun yoo kiraan manarraa kafalamee namni kun waan nyaatuu fi waan dhugu silaa waan ilmi namaa namummaadhaaf barbaadu tokko yoo mana keessa godhamee fi inni wanni ala gabbee waa barbaadu hin jiru maaliif lubbuu isaanii eeggata waan ta'eef
like naannoo biraa deemuu illee san barbaachisu garuu yoo mana taa'ee yoo if eegee so haga tokko seef xiyyeetumaa yaada. Kaanis ammoo akkuma soo abashiriidhaan jettee karaa kamtuu irra daddaffiidhaan taa'atti irra mari'adhaatii jala deemaadhaa. Anis gruupiinis ta'e harma fedha illee taatu keessaan jira. Foloo keessoo fulan adeemsii waan jiru hunda wajjin haasofna. Isa silaanii beekaa waan hojjaa sun danda'a. Seenaa. Amma anis azaana eegas azaanamee ture sagantaa addaa jabduu kan qaba quraana beellama dhugaa mallattoo munaafiqaati. Aanarraan fidee isin dhageessite namoonni waan kana Mustafaa fi obboleessa keenya kaan illee keessaan qunnamaadhaati bilbila wal jijjiirra inni ammoo bilbila mataa isaa qaba namni gargaaruu feetan maquma isaatiin ergaa fi akka inni dhaqee gartee waan dandoosan fudhatu ammoo hanga dandeetti isaan qaaman hanga yeroo qarshiisan fudhatuu fi waan takka hanga inni qubatee bakka takka qalbiin isaa tasgabbooyu ta'utti aannan gargaara isaaf kallattii namni dandeessan gargaara godha. Namni biraa ammoo rakkoon qabu isaan akka fakkeenyaaf ammoo Mustafaa dabalatee dursaa dabalatee waan dandeessaniin karaa keessatti walitti dhufnee gruuppii goonee inni illee achirratti seenee waan dandeessaniin sappoortii godhaan isin ijoo barbaada. Arrafan manaa goola baadha. So bareedaadha. Achillee Sabradin maashoo naa dubbattu qabi maashoo. Okay, go ahead. Dubbadhu maal jettee Abdi eenyu maashoo? Maashoo kun asirra jirtu gubbaa. Sagaleen keenya jiru maashoo dubbo. Beet akka godha bareeyyee warra jirtan kun hangasuma akka Okay, godha. I think sorry, Turkisi qabee jira. Maybe Amma akkam gootan seeta warri ballama seentan. Dhugaa rabbiitti waan ballama seentan san guutaa. Halameensaa Abu Sabraddiin uummata amma ballama seene kana bilbila isaa fudhadhuu namoota akka wal qunnaman silaa hajamaa ulaa namaa daddawa. yeah. Itti deddeebitee dubbasuun kan hin oolamu jechuu fedheeti. Kan Kanadaadhaan hin dubbisaa yoo kan malleenii walitti dhufuuf ta'e kan Kanadaa kanaatu irra dafaaf naf fakkaata an akka kiyyatti. Akka karaa lama jennee isallee lafarra Ittuma dhagamuutti hin jiru.